Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa walgahii murteessaa tahee fi borii wal arguu deemaa. Korii kunini qaboon yaa'ii guutame jennaan waajjira guddicha Sinodoosii Finfinneetti argamutti gaggeeffama. Walgahii borii kan gubbaatti wanti ciccimoon taate murtaahuu deemaa jedhamee eeggamaa jira. Murtiin murteeffamu ciccimoo yookaan ammoo jajjaboo jedhamu keessa araara ministeerii muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii warra Sinodoosii Itoophiyaa ka warri Amaaraa dhuunfatuu fi akkasumas warra dhiyoo kanaaf toquu fi warra carraaqee yookaan ammoo Sinodoosii mataa kenna Sinodoosii Oromiyaatti fi sabaa fi sablammii dhaabbanna ka jedhani garee Abune Saawuroosii jidduutti araarii godhame hojii irra ni oola moo hin oolu jedhame qormaatii ka itti laalamu ta'uu deema. Akkuma durattuu dubbannettu walgahiin Sinodoosii murteessa jedhame ka bor gaggeeffamu kun ammumaan tanaayyuu falmiin guutamaa jira. Taakka yaamichi Sinodoosiin kunin pireesii fi ibsa dhiyeessanii miidiyaalee afaan Oromoo dubbatanii yookaan ammoo warra Abune Saawuroosii fi tumsa jedhanii yaadanii tokkollee of keessattuu hin hammanne yookaan ammoo tokkollee hin hirmaachisne haala ammaan kanaatiin miidiyaa isaan deeggaranii ka afaan Amaariffaa dubbatanii miidiyaa ajandaa Amaarummaa ka Itoophiyummaa warra hafarsanii qofa affeere jechuudha. Ka lammaffaa Sinodoosii kan irrattuu wanni tahuu deema warri Amaaraa ka Sinodoosii kana dhuunfate gaafiin araaraa ka Abune Saawuroos faatii Abune Saawuroos faa wajjin mallatteessanii akka hojiirra hin oolle ammumaan tanaayyuu duula guddaa godhaa jiran jechuudha. Abune Saawuroos faatii Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa wajjin gaafa waliigaltee irra dhaqqabanii gaafileen isaan gaafatanitti jiranii gaafiin isaanii gaafatamee fi deebii argatee waliigaltee keessattuu mallatteeffame keessa Bataskaanii Ortodoksii Itoophiyaa tokkoffaa barsiisota afaan Oromoo wangala lallaban barsiisanii ka Oromootii fi ka sabaa fi sablammii baay'inaanii qaxaruu mindeessuu fi hojii irratti bobbaasu waan gara aadaa afaanitiini afaan ummati dhaga'uun ummata tajaajilu kanaaf xiyyeeffannaa kennee akka hojjetu irratti walii galamee jira. Oromiyaa keessatti diyaaqooniin Phaaphaasiin qeesiin deemu afaan Oromoo beekuu qaba. Ka saba biraa naannoo biraa deemuleen akkas tahuu qaba jechuudha. Lammaffaa kanaan wal qabatee dhimmi maallaqa galii qoodachuu oliitu godhuu kulleen ka'ee jira. Ka sadaffaa garuu wanni akka malee barbaachisuun warra Abune Saawuroos faatii muudan magaalaa Walisoo keessatti warri isaan muudan Abune Saawuroos, Abune Awusxaatiyoos, Abune Zeenaa Maarqos warri isaan muudanii episkooposaatii 25 yookaan 26 isaan muudanii fi qeesotaa fi diyaaqonoota isaan muudan keessa warri gaa'umsa qabu. Warri gaa'umsa qabu laalamee, sakattaamee, madaalamee ulaagaa bataskaana yoo darbanii akka isaan muudaman. Muudamii warra akka jechuun mirkanaa'uu fi yookaan raggaasifamuu fi waangos kana irratti walii galanii yookaan ammoo Sinodoosiin haaraa adeemsisa eegee akka muudu jechuudha. Araara kanaan walitti qabatee Abune Zeenaa Maarqos, Abune Awusxaatiyoos, Abune Saawuroos cuftuu isaanii bakkuu fi ka duratti deebi'anii jechuudha. Kunini warra Sinodoosii keessa jiru ka Amaaraatii fi hin liqinfamne hin fudhatamne jechuudha. Gareelee as keessa jiranii ka Amaaraa kan akka Maahibere Quddusaan jedhamu Ortodoks Golmaasochi Maahiber garee ga'eessota Ortodoksii Moo'aa Tawaahidoo warra rufiin jechuudha. Warri kukkunee gareen isaanii garee jechuun warra Amaaraa bakka bu'u olaantummaa Amaaraa hedduun isaanii gariin siyaasaan Ihaappaa dargii gaafa diigamen dubattu Bataskaan keessatti warra dhufanii jaarmaayinsi Bataskaanaa keessatti dahoo godhatanii olaantummaa ka warraa ka Itoophiyaa tokkummaa suni karaa jaarmiyaa amantiitiin inni geggeessuu fi ka carraaqan jechuudha. Bataskaanii meeshaa siyaasaa warraati akkuma mootummaalleen meeshaa qabsoo siyaasaa warra ture jechuudha. Warri kunini hadheeffatanii murtii dhiyaate kana falmaa jiranii tokkoffaa muudameensi Bataskaanii kennaa ture qeesii diyaaqoonii Phaaphaasii jechuun wanni jedhamu hedduun isaa gara Amaaraa irraa dhufa. Kanaafuu warra Goojjamii fi Gondar irraa dhufuu fi Oromiyaa keessatti deemanii hojjechuun sabaaf sablammii irratti hojjechuun akka madda galii akka jechuun maddi dalagaatti ilaalamaa ture. Job security ture. Amma nama afaan beeku sabaa fi sablammii muuda jechuun carraa isaan qaban kan isaan dhowwuu deemaa jechuudha. Galii qoodachuu wanni jedhulleen galii naannolee irraa guuramu fakkeenyaaf warri Tigraahii warri Amaaraa ofii fudhata harki guddaa
Ka Oromiyaati fi sabaaf sablammii ammoo jiddu galeessa dhufa. Kunilleen liqimsa warraa dhowwa. Kun jechuun damsiraachin taphaxxase akkuma namtichi dubbatu galii Oromiyaa dhabuu jechuun galii uummattoota kibbaa dhabuu jechuun risoorsii kana aaksesii dhabuuni hiddi dhiigaa dhabuudha jechuudha. Hiddi dhiigaa guddaan ciitu jechuudha dhuguma. Kanaaf falmaa jiran. Kaan ammoo Abune Saawuroos faati, Abune Zeenaa Maarqos faati, Abune Awusxaatiyoos faati warri kunini muudaminsi warraa fi kanaan dura kennametti deebi'u warra dogongora. Warri wallaalee, warri dogongore, warri wanni tahe waan taateef dogongora hojjetan taate bakka sunitti deebi'uu hin qabanii waan jedhu. Garuu seerii bataskaana kiristaanummaan ortodoksummaan waan inni barsiisu araara. Ilmi namaa durillee araaraan fayya. Araara badhaasa irra dhufeen fayyee jira jechuun araara yaada jedhu. Kanaafuu yoo warri balleessine jedhanii balleessaa yookaan dogongora isaanii irra deebi'an yookaan ammoo karaa deeman sun irraa gad deebi'an dhiifama gaafatanii hin gaafannee waan jiru falmiitu jira sadii suniti. Yoo warri karaa jalqab deeman sun irraa gad deebi'anii bataskaanii aadaa dhiifama godhuufi qaba. Namni hin dogongorre hin jiru, namni wallaalle hin jiru waan jedhutu jira. Waa takka asirrattuu ka dubbannu barnooti bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa adda barnoota Kaatolikii irraa. Kaatolikii keessattuu fakkeenyaa fi Pooppiin yookaan ammoo mataan Phaaphaasota Pooppiin hin wallaalu, hin dogongoru. He is infallible. He is infallible jedhama. Hin dogongoru, hin wallaalu. Murtiin isaa murtii sirriitidha. He is a vicar of Jesus jedhama. Bakka bu'aa Jesusitidha inni. Bakka bu'aa Yesuus Kiristoositidha. Bakka bu'aa isaati. Yesuus Kiristoo bakka bu'ee waan taateef Yesuus Kiristoo qulqullichi waan taateef innilleen bakka bu'aa isaa waan taateef qulqullu jedhee bataskaanii Roomaan Kaatolikii akkasitti onama. Infallible jedhee aman. Hin dogongoru, hin wallaalu, dogongorudha qulqulluudha. Pooppinii jedhama. Murtiin isaa yeroo hundaayyuu hafuura qulqulluun hogganamaa waan jedhu. Hafuura qulqulluun hogganama. Hafuurri qulqulluun qaama waaqa sadanii isaan jedhan keessaa tokko. Waaqi sadan jechuun waaqa abbaa, waaqa ilmaatii fi waaqa jechuun ayyaana wayyichaa yookaan hafuura qulqulluu jechuudha. Kanaafuu ayyaana wayyuuni waan masakamuuf hin dogongoruu jedhanii amanii garuu Ortodoksii keessattuu Paatriyaarkiin namni dogongoraadha. Paatriyaarkiin inni dogongoraa jedhee amana. Ortodoksiin asirrattuu Kaatolikii irraa adda. Paatriyaarkiin namni dogongoraa. Murtiin sinodoosii ayyaana wayyichaan masakama yookaan ammoo hafuura qulqulluun geggeeffama jedhanii amananii garuu murtiin Paatriyaarkii ammoo akka murtii sinodoosiin ayyaana wayyichaatiin hin masakamu yookaan ammoo hafuura qulqulluun yeroo hundaayyuu hoogganamuu baachuu ni danda'a. Akka namattuu wallaaluu danda'a. Akka namattuu dogongoruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waraan Tigraahii gaafa Phaaphaasichi balaaleffatu, gaafa Paatriyaarkichi balaaleffatu, Paatriyaarkii Abune Maatiyaas gaafa balaaleffatu, murtiin isaanii murtii dhuunfaa akka ta'e, murtiin isaanii akka murtii sinodoosii hin taane dogongora ta'uu akka inni malu murteessanii jiran. Eenyutti murteesse kana? Warruma sinodoosii Abune Abrahaam faatii, Abune Phexros faatii warri achi bataskaan keessa jiranii murteessanii jiran jechuudha. Kanaaf namni hin dogongorree hin jiru jechuudha. Namni hin dogongorree, namni dogongora hin qabne, namni hin wallaalle ka cubbuu irra qulqullaa'e hin jiru jechuudha. Namni hin dogongorre hin jiru asirreeffadhuti. Namni cubbuu irraa hin qulqulloofne hin jiru. Namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora irraa ammoo namni hundinuyyuu ni deebi'a ka jedhutu jira. Waa'ee cubbuutillee walitti qabate doktiriiniin Ortodoksii fi Kaatolikii bakki garii ammoo adda addummaan ni jira. Kunilleen adda addummaa Kaatolikii fi Ortodoksii jidduu jirti. Fakkeenyaa fi Kaatolikii keessatti namni cuftinuyyuu cubbicha. Namni cuftinuu cubbicha cubbuu san keessa Yesuus Kiristoos dhiiganii dhiigi isaatiin wareegama isaatiin aarsa isaatiin baase waan jedhutu amana. Ortodoksiin ammoo akkasittuu hin amanu. Kunin Ortodoksii birattu akka biraatiin hubatama. Namni dogongora jira garuu cubbicha akka jedhu itti amananii. Kanaaf fakkeenyaa fi Maariyaamin haati Yesuusii qulqullittiidha ishiin. Ishiin qulqullittiidha. Qulqulluudha. Yoo qulqulluu hin taane fayyisa addunyaa dhalte addunyaan hin fayyituu jedhanii amananii. Kaatolikoonni ammoo Maariyaamii qofaa fi wanni exceptioniin godhame. Maariyaamiin qulqullittiidha. Maariyaamiin qulqullittiidha. Immaculate Virgin. Ishiin qulqullittii taate sanyii qulqulluu sanyii addaamii ka cubbichirraa hin dhalanne. Kanaaf fayyisaa garaachuu baachuu dandeenya. Qulqullichi garaachuu baachuu dandeetta jedha. Garuu sila akka nama biraa cubbitti ta'uu qabdi turte amma cubbitti miti jechuudha. Isiin addattu.
Ortodoksiin ammoo doktiriinaalii adda addummaa qaban jechuudha. Keessa deemnee waa hedduu haasa'uu hin qabnu adda addummaa kaatolikii fi ortodoksii jidduuti. Kanaaf wanni an jechuu barbaade namni hin dogongorre hin jiru bataskaan ortodoksii keessatti Phaaphaas illee dabalate Abune Saawuroos fa'aati dogongoranii jiraatan, Abune Zeenaa Maarqoos fa'aati dogongoranii jiraatanii, Abune Awusxaatiyoos fa'aati dogongoranii dogongora warra irraa eegii deebi'anii araaramii ni godhaaf dhiifamii ni godhaaf maafi bakka ofitti deebi'uu danda'anii kajettuudha. Warri tawaahidoo mo'a tawaahidoo ofiin jedhu yookaan ammoo maayibara qiddisaanii ka ofiin jedhanii warri ijaarmayiinsi amaaraa ka achi keessa jiru barnoota kan hundaa otoo beekanii warri kunini aangootti deebi'uu hin qabu. Warri phaaphaasummaan kennamee fi episkoophoosaati wanniitu muudaman sunin walisootti muudaman sunillee isaaniifillee phaaphaasummaan kennamuu hin qabu waan jedhan falmii guddaa dhiyeessanii jiranii. Booriiwwanniin kun karaa kam akkasiin qabattee deemtu ammumaan tanaayyuu ilaalaa jirani laaluu deemna warri sinodoosii Oromiyaatii fi sabaa fi sablammii jedhamu sulleen gaafii ciccimoo dhiyeessaa jiranii naannoo isaanii keessattuu namni afaan beeku akka isaan tajaajilu odiitiin sirriittuu akka gaggeeffamu muudamni phaaphaasota isaan kennamu akka raggaasifamu waliigalteen odoo hin sharafamne waliigalteen isaan waliin malleetteessan karaara sun akka hojiirra oolu gaafachaa jiranii. Warri kaandidaa jiranii gareen tokkini dhaabbatee waan kanaaf qormaata geggeessee deebii qopheessee borii fi dhiyaataa jedhamee dubbatamaa jira. Sinodoosiin murtii inni murteessu boritti laaluu deemnaa jechuudha. Kaan ammoo sinodoosii wanni cimaan eegachaa jirtu sinodoosii bataskaan ortodoksii wanni cimaan eegachaa jirtu haala Tigraahitidha. Tigraahi wal qabatee wanni deemaa jiru akka malee cimaa warri Tigraahii mana lubummaa Oromiyaa iyyuu irraa adda. Mana lubummaa Oromiyaa edda irraa adda. Kileerjii Oromiyaa irraa. Mani lubummaa Oromiyaa muudama gaaddisaa maal jalatti kan sinodoosii bataskaana tawaahidoo Itoophiyaa jalatti kenna. Bataskaana tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaa jalatti kennee jechuudha. Angoo warra jalattu episkoophoosaati muuduu danda'anii Abune Zeenaa Maarqoos fa'aati nu isin jala hin baane. Doktiriiniin kenne tokkini doogmaan bataskaanaa seerii burmaata bataskaanaa heerii bataskaanaa adeemsi aadaa bataskaanaa waan takkallee hin cabsine wangalaa fi barnooti bataskaanaa tokkollee hin jijjiiramne angoo qabnuuni san jalattu muudamaa kennine kanaafuu muudamiinsi kennine kanu kennine kamidha memberii yookaan teessoo Abune Tekla Hayimaanooti ka bataskaanaa ortodoksii Itoophiyaa irraa hin baane kallattuma bataskaana ortodoksii Itoophiyaa ka Abune Maatiyaas hogganuun bu'uura suniin deemne adeemsa seeraa hordofne seera watakka cabsine hin jirru adeemsi kennin adeemsuma suni barnootii nu barsiifnulleen wanni nu goonulleen cuftunuyyuu adeemsa seeraa adeemsa heeraa ka hordofee jedhanii dubbatanii jiranii garuu warri Tigraay ammoo murtii gosa addaa murteessan. Murtii warri Tigraahii murteesse kun maali? Bataskaanuma mana lubummaa yookaan ammoo kileerjii qofa dhaabbachuu qofa san taane murtii bataskaana ortodoksii Itoophiyaa adeemsa seeraa barnoota isaanii kan waliigala faallessuu danda'uun murtii murteessaa jiranii. Murtii warri murteesse kan isin garsiisuu deemna. Murtii warri murteesse kun inumaayyuu membere jechuun teessoo paatriyaarkii membere Teklee Hayimaanooti ka jedhu kana hin beeknu waan jedhan cufaayyuu dubbatanii jiranii. Bataskaanii Itoophiyaa ammaan tana jechuun fakkeenyaa fi Phaaphaasichi ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጀራ ተገፈተኒ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጉቱን ኢሳ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት መቃን ኢሳኒ ጉቱን ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ወዕጨጌ ጀቹን አፋን ግዕዝትን ፊላተማ ጀቹን ዘመንበረ መንበረ ጀቹን
tekle haymaanotiidha. Teessoo tekle haymaanotii jedhu kanirraa aangoon isaa achirra maddee achirra dhufaa jechuudha. Tekle haymaanotiin kun eenyudha jettanii yoo gaafachuu barbaaddani nama jechuun bataskaana Amaaraa, Sinodoosii Amaaraa gaafa aangoon Amaaraa dhufte Yukkunnoo Amlaak mootii Amaaraa manzee tahee mootii Amaaraa manzee tahee bara 2000 fi 1270 mootummaa Amaaraa ka Abisiiniyaa dhaabessani isa wajjini bataskaan Ortodoksii Amaaraa yeroo sunitti gad dhaabe Abune Tekle Haymaanotii namni jedhama. Abune Tekle Haymaanotii yeroo suni fonqolcha warri Amaaraa Ze'aagwoo warra Laallibalaattu jechuun ammaantan bataskaan turizimii fi jiddu galeessa Itoophiyaan daawwatame magaalaa qulqulluu Roohaa Laallibalaattu ijaaramessani warri bataskaan sun cufa jaaree ortodoksummaa isaaniyyuu barsiise Ze'aagwoo warri Agwoo kunin isaani warri maani warra balchaa miti warri kun warra qulqulluu miti warri kun dhiiga Israa'eloota hin qabani mootii Itoophiyaa ta'uu hin danda'ani isaan warra maaliti warra biyya bulchuu fi dandeettii hin qabne biyya bulchuu kan danda'u ilmaan Israa'eloota Amaaraa qofatu ta'uu qaba. Amaarii ilmaan Nabii Suleymaan yookaan ammoo mootii Solomoon jedhamu kan Israa'elii irra dhufanii karaa haadha isaanii giifti saabatiin jedhanii waan akkasii haasawanii fonqolchaa geggeessanii mootii Agwoo kadhumaa kadahoo bataskaan keessattuu baqatee galee ijjeessanii achii sirna mootii Agwoo balleessanii olaantummaa ortodoksii mirkaneessan. Namni kunin Phaaphaasiin yeroo san ture Phaaphaasii Misrii irraa muudame ka Agwoottu jira jechuudha. Ka Agwoo bulchaa ture Phaaphaasii Misrii irraa muudame. Agwoo jechuun sirna mootii Agwoo jechuudha. Kaam Laallibala Roohaa akka jar Walloo Kaabaa sun ka jaara jechuudha. Inni sunini odoo lubbuun jiru Abunee Tekle Haymaanotiin kun of muudee jedhama. Muudamiinsi isaa kuniyyuu sirrii miti jedhamee dubbatama. Muudamiinsi isaa kun adeemsa hordofuu qabu ka hordofu miti. Kanaafuu wanni isaan dubbanne Bitsuu'ee Waqidduus Abune Maatiyaas qaddamaawii Paatriyaark ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከጀዱ መንበረ ተክለ ሃይማኖትን jalqabaayyuu irraa kaasee adeemsi inni ittiin dhufe seeraa alaa warri Tigraahii kajedhu yaada gosuun dhiyeessan. Warri Tigraahii መንበረ ተክለ ሃይማኖት seeraa alaa dhufe yoo jedhame maalidha kamidha መንበረ kasatte birhaan yookaan tekaste birhaan jedhanii sunittu tahuu qabaa memberii birattu jira teessoo birattu jira teessoon biraa kunini teessoo kam yoo isaan jettanii gaafattan teessoon biraa kunini teessoo durii ortodoksummaan yookaan kiristaanummaan gaafa Itoophiyaatti dhufte gaafa Itoophiyummaatti dhufte dhaabbate teessoo sun tahuu qaba teessoo sunirraa aangoon dhufu aangoon haqa suni nu aangoo sunittu deebine jirra. Teessoo jalqaba ka kiristaanummaan gaafa Itoophiyaa dhuftu dhaabbate hundaa'e teessoo sunittuu deemne teessoo haqaa teessoo dhugaattu deebine jirra teessoon sun malee teessoon kaan cuftunu teessoo dhugaa miti jedhanii memberii ortodoksiin irratti waliigaltuyyuu ka bataskaanii sinodoosiin Itoophiyaa jechuun lallabu akka hin fudhan dubbatanii jirani kun karaa jechuun akka malee raadikaalii taheen murtii murtaa'ee murtii bataskaaniitti amanu ka jijjiiruu tahuu deemaa jechuudha. Isaan memberee eenyudha? Inumaayyuu maqaa isaanii cufaayyuu akkas baasanii hiddi dhawata Phaaphaasota Bitsuu'ee Abune Salaamaa kasatte birhaan jedhan Phaaphaasiin jalqaba hiddi isaanii hunda akkasittu dhawanii hiddi isaanii asirra deemee hiddi gargari hin cinne haga jechuun Phaaphaasii ammaan tan jiru hundeessanii jiran jechuudha. Kanaaf wanni isaan jedhanii wanni isaan dubbatan warri bataskaan Tigraahii kunini Phaaphaasiin ammaan tan jiruyyuu ka Itoophiyaa kun akka sirrii hin taane addees jechuudha. Wanni kun nama kiristaan hin taanee fi nama ortodoksii amantii kiristaanaa yookaan amantii kaatolikii hin hordofnee fi xiqqoo hin galu. Anammoo waan kana jechuun waan barnoota illee warra waliin jiraachuun dubbisuu illee baradheef waa tokko isaan ta'e muute. Maali wanni falmiin kayaa jiru kun eegi jettanii falmiin kun hundee amantii akkaataa kiristaaniitti amanutti deemaa jechuudha. Bataskaana jechuun church bataskaana jechuun Iyesuus jechuudha. Iyesuus jechuudha. Bataskaanii qaama Iyesuusii eeginni deemen duratti bataskaan nuu dhiisee deeme.
Bataskaanii jechuun qaamisaa, foonisaa fi dhiigisaa kan ilmaan namaa bilisoomsee qulqulleessee cubbuu irraa bilisa baase sunii jedhanii amanan. Kanaaf bataskaanii deemtanii warri kaatolikii fa'aa deemtanii kaatolik maasii deemtanii qudus qurbaan jedhanii holy communion jedhanii daabboo fi wayinii namaa kennan. Kun jechuun last supper Yesuus guyyaa fannifamuun durattuu guyyaa kamisaa hoodhaa nyaadhaa hawaariyootanii kunini dhiiga kiyya dhugaa kunin foon kiyya nyaadhane daabboo fi wayinii kennee fi miil warraa dhiqee galgal jedhamu sun akkasuma kanaafu holy communion jedhanii qudus qurbaan jedhanii bataskaan ortodoksii illee keessa jira protestaantii waan gosni baay'een hordoftu malee waan gos kanattu jira. Kanaafuu bataskaanii qaama Iyesuusii takkicha ka gargari hin baane indivisible ka hin qoqoodamne ka kiristaan cufaayyuu cubbuu irraa bilisa baase. Bataskaanii kunin Iyesuus irrattu dhaabbate gaafa dhaabbatu sun ammoo aniin bataskaan dhaabbadhe bataskaan kanallee eenyu nama Simoon yookaan afaan Faranjiitiin Saayimeen jedhama dhakaa bu'uura utubaa godhadhe jedha. Namni bataskaan dhaabee jechuun hoogganaan bataskaana paatriyaarkiin jalqaba ortodoksiif kaatolikiin itti amanan eenyudha? Simoon yookaan Saayimeen kana. Inni dhakaa yayyaba dhakaa bu'uuraa faawundeeshinii cheerchii fakkeenya Iyesuusii kataati. Beeta kiristaanaa andinaatee Iyesuus nu masarrataatee badamuunna basigaw yaannatsaat jedhanii warri ortodoksii kan sirbanii achirra dhufe jechuudha. Simooniin kun maqaan isaa jijjiiramee jira. Simoon hawaariyoota 12 kan Iyesuusii hordofan hordoftoota duukaa buutota 12 hayyoota isaa 12 yookaan nama makkaloota illee jedhama. Hayyoota isaan 12 keessa nama tokko hangafticha ka hunda walittu qabu eegi Yesuus deemen dubattu ka bataskaanallee hundeessee hoggane jechuudha Simooniin kun. Achiin dubattu maqaan isaa jijjiirame Phexros ta'e. Phexros yookaan ammoo Peter ta'e afaan Faranjiitiin. Phexros jechuun afaan Faranjiitiin afaan Giriikiitiin dhakaa jechuudha. Dhakaa bu'uuraa bataskaan sirrattu jaarradhe jedhu sun mirkaneessuu fi maqaan isaa Simoon irraa Peter ta'e. Amma Peter jechuun dhakaa jechuudha maqaan isaa. Dhakaa bataskaanii irrattu dhaabbate aleti jechuudha Peteriin kunin. Peter dhakaa jechuudha. Phexros jechuun dhakaa jechuudha afaan Giriikiitiin. Peter Inglishiin dhakaa jechuudha. Fireenchii warri beetanii Pierre dhakaa jechuudha. Pierre jedhan afaan Ispaanishtiin ammoo beetan Pedro jedhama. Pedro jechuun dhakaa jechuudha. Kanaaf achirra madda jechuudha. Iyesuus irra dhufe eessa akka barnoota kaatolikiitiif ortodoksaniitti hima jira. Phexros dhufa. Peter dhufa. Maqaan isaa akka Saayimeen irraa gara dhakaatti deebi'e. Achirra muudamiinsi dhufu cuftuu gargari hin citu tartiiba qabatee haga eessattu deema. Deemee Piiteriin jechuun Phaaphaasii jalqabaatidha. Pooppii jalqabaadha. Kaatolikii paatriyaarkii jalqabaa kan ortodoksiitidha. Ortodoksii fi kaatolikiin amantii tokko waan hedduu barnoota haga jechuun konfiraansii kalsiidoon yookaan ammoo akka warri Amaariffaa jedhuun qalqidoon bara 451. 451. Saniin durattu konfiraansii Niiqiyaattu jira yookaan Naayisiyaattu jira. 325 Konstaantinoopiliittu jira. Konstaantinoopiliin yeroo lama tahee ture 381 akka malee guddaati. Achiin dubattu jechuun akka malee irratti wal dhabanii gargari bahanii doktiriinaal dibeetiin guddaanu kan inni keessattuu kiristooloojii gubbaattuu kaka'e 451 ka ta'e konfiraansii Naayisiyaa yookaan ammoo Niiqiyaa konfiraansii ka jedhamu kana haga sunittuu gosa tokko turan achiin dubattuu gargari bahaa deemanii kaatolikii fi ortodoksiyoonni barnootii warraa jechuun pooppii yookaan ammoo phaaphaasummaa paatriyaarkummaa wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu royaal sakseeshinii akka fakkaatu paatriyaarkik sakseeshin jechuudha. Achirra deemee muudamiinsi kennamuu cuftunuyyuu karaa Iyesuusitiin dhufu qaba. Iyesuus Phexros achirra gara hedduu deema. Phaaphaasiin jalqaba eenyudha? Piiter jechuudha. Dhakaa bataskaanaa akka ta'e hundaa kana. Kanaaf waaqi amala sadiin ibsamaa inni tokkicha jedhama. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu ka jedhu. Bataskaanii jechuun maal ta'e? Hafuura qulqulluu bakki inni keessa jiraatu ta'e warri bataskaan hoogganulleen sinodoosilleen murtii warri murteessu murtii hafuura qulqulluuti. Bataskaanii qaama Iyesuusii jennee jira. Qaama Iyesuusii kabiraa jechuun inni ilma ta'ee dhufe abbaattu jira abbaa biraa dhufe achiin dubattu akka wangeelii Yohaannis barsiisutti ilmi namaa jajjabeessuu fi hafuurri qulqulluun ergame. Hafuurri qulqulluun jechuun hafuurri qulqulluun sun eessa keessa jiraata jechuudha? Ayyaanii wayyicha bataskaan keessa jiraata. Murtiin sinodoosii murteessu cuftinu wayyicha qulqulluu jechuudha. Akka bataskaan ortodoksiitu jechuudha.
kaatolikii illee goskan. Kanirraa kan ka'e eessattu deema successionidhaan gadum deema jechuudha murtiin bataskaanaa. Akkasittuu gad deema jechuudha. Akkasittuu gad deema haga gadi deema. Muudamiinsi cuftunuu karaa kanaa eegachuu qaba. Muudamiinsi kasi muudani haalii cuftunuu karaa suniin deemuu qaba jechuudha. Amma gara Itoophiyaatti dhufnee dubbannuti. Muudamiinsa sadiitu akkas jijjira jechuun bara durii ka kennamu muudamiinsi paatriyaarkota gurguddoon jechuun Antiyook, Siiriyaa fi Aleksaandiriyaa Ijiptii ka ture kunini isaan akka tokkotti ilaalamaa turani. Kaan ammoo ammaan tana jechuun Ankaaraa Istaanbul ka taate Beeyzantaayini ka ture. Kaan ammoo Roomii ka ture sadeen kana. Muudamiinsi sadeen kun cuftuu eessa deema? Piiteriitu deema jechuudha. Piiter jechuun Phexrosittu deema. Akka bataskaanii irratti hundaa'ee kataa'essan jechuudha. Isinii galaa jira? Achittu deema. Amma Itoophiyaan bataskaan Aleksaandiriyaa irraa muudamni kennameef. Bataskaan Aleksaandiriyaa irraa Phaaphaasiin jalqabaa Fireeminaaxoos nam jedhamu ka Giriikii ka ijoollee lama Saayizaanaa fi Izaana warra jedhamanii jaarraa afuraffaa keessatti kiristaanummaa Itoophiyaa barsiisan warra kiristaan godhani. Fireeminaaxoos suniin Itoophiyaa dhufe mootota kan lamaan mootota Saayizaanaa fi Izaana kiristaan godhuudhaan achi akka inni jedhutti akka seenaan haasa'utti Misrii deemee Misrii irraa maal ta'e dibamee muudamee Itoophiyaatti gad deebi'e. Maqaan isaa kun maalidha? Abbaa Salaamaa. Nagaa Itoophiyaatti fide araaraa fide. Abbaa Salaamaa jedhamee akkasitti beekama. Odoo jechaa jirru kiristaanummaan gaafa Itoophiyaa dhufu Abbaa Salaamaa jedhamee maqaan kennamu malee seenaa kiristaanaa dubbistanii akka malee vaayolenti ture. Uummatii Itoophiyaa ka Tigraay illee uummatii naannoo sun ture Agwoo Kuushii akka malee kiristaanummaa fudhachuu didanii dhiiga guddaattuu dhangala'ee waraan guddaattuu gaggeeffame. Izaananuu gaafa barreessaa ture addunyaa alaatiif kiristaan jedhee ofiima malee ummati isaatii fi akka kiristaanaatti hin himu. Barreeffamni inni barreessu Mahareeb Waaqi jedhamu waaqa ji'a waaqa baatii sun amanaa ture injifannoo waaqi sun kennee faarsaa ture. Yoo ammoo ummata Giriikii ummata Roomiitti dubbatu afaan Giriikiitti yoo barreessu afaan Laatinii Giriikiitti yoo barreessu akka mootii kiristaanummaatti amanuu tokko kiristaanummaan wanni kennee fi saantimii isaa kan ittiin daldalullee gubbaa masqala godhate haala gosiniitiin haasawaa ture jechuudha. Kanaaf Abbaa Salaamaa sunittu aangoon Itoophiyaa ka sirrii ka eessattidha ka Abbaa Salaamaa sana muudamni ka dhufaa jiru. Bataskaan kamirra dhufu? Bataskaan Aleksaandiriyaa yookaan Iskindiriyaa jiru kan Misrii irra dhufaa jechuudha aangoon. Isinii galaa jira? Aangoon achirra dhufee achirra gadi deemuu qabaa jechuudha. Amma Amboon jaarraa 13ffaa bara 2070 kaabunee Paatriyaark Tekle Hayimaanotii membara Tekle Hayimaanotii kun adeemsa sun hin hordofne adeemsa muudamaa sakseeshinii tartiiba dhaawata deemuu qabu hin hordofne jechuudha. Kanaafuu seera qabeessa miti akka warri Tigraay amanaa jirutti. Kanaaf hidda dhugaa ka sirriitti deebinee jirra. Zee membere Tekle Hayimaanotii odoo hin taane isaan birattuu ammaan ta'an memberiin ta'uu qabu maalidha? Membere Salaamaa Kaasette Biraan jedhanii akkasitti beekan. Membere Salaamaa Kaasette Biraan. Abune Fireeminaaxoos jechuudha. Fireeminaaxoos ka Giriikii sun ka Ortodoksummaa Itoophiyaatti fide bataskaana kamirraa? Bataskaana Aleksaandiriyaa Misrii irraa dibame jechuudha. Dibame muudame Itoophiyaa dhufe jechuudha. Kanaafuu wanni dibamcuftunuu haala sun hin deemuu qabdu jechuudha. Abune Saawuroos fa'aatii wanni isaan balaaleffatanii fi tartiiba akkasii hordofu hin hordofne ka jedhu. Yoo Abune Saawuroos waa hundaayyuu membere Tekla Hayimaanootuma Sinodoosuma Itoophiyaa maqaa dhaawatee aangoo isaa fi kennamee fi saniin godhe. Warri garuu akkasii miti jedhanii jedha. Yoo Abune Saawuroos ka hin taane taate Abune Tekla Hayimaanoot akkamiin ta'e garuu bataskaan irratti walii galee fudhatee jira. Amma warri Tigraay in a very radical way barnoota Ortodoksiin Itoophiyaa barsiisaa turan fudhachuu didanii jiran. Maali Abune Tekla Hayimaanoot olaantummaa Amaaraa nam hundeesse agoo irrattuu fonqolchee geggeesse bataskaana dhaabee waan jedhamu dubbatamaa jiru. Siyaasa argatanii jirtanii? Waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin kan mallatteessisa. Siisoo wanni jedhamu achirra dhufee kanaafuu Itoophiyaan maalidhaan waliigalte? Itoophiyaan bataskaan Ortodoksiitti waliigalte weerara saamichi lafaa ajjeecha waan duula mootummaan godhu hundaan ni deeggarti. Mootummaadhaa fi ideoloojii uumti kibra negist fitaa negist waan jedhamu baastee fi weerara gar sabaa fi sablammiitu gaggeeffamu hunda deeggarti. Bataskaanii ammoo mootummaa irraa deeggarsa guutuu argata. Amantii mootummaa ta'uu deema. Lafa mootummaa weeraree qabatu ka gabbaarii ciisenya ta'u keessa harki sadii keessa tokko fudhatte jechuudha. Siisoo gabbarsiiste jechuudha.
eessa dhufe bara 1270 yukkunnoo amlaakii fi eenyuun irratti walii galan yukkunnoo amlaakii fi wanni irratti walii galan jechuudha abbaa Teklaa Hayimaanoot walii galan yeroo kana Itoophiyaan seenaa Itoophiyaa keessatti bataskaanaa fi mootummaan tokko tahee walitti makamee walitti seenee jechuudha. Jalqaba gaafa Aksuumillee bataskaanii ni jira. Akkuma dubbanne bara izaana sun. Garuu bataskaanii fi mootiin yeroo sun ture akka zayitiif bishaanii tokko. Burcuqqoo tokkollee keessatti walitti makama. Izaanaan yoo gare mootii waaqa jechuun Israa'elii yookaan ummati lafa beeku mahaara fayyadee dubbata. Yoo gare ammoo mootii jechuun kiristaanatti bulu ta'ee barreessa. Hagas cufa humni hin qabdu jechuudha. Akkasuma seremooniyaal bataskaanii keessatti dubbatama mootii keessatti dubbatama malee akka warra amaaraa kan humni hin qabu Abune Teklaa Hayimaanoot nama waan kana hundeesse jechuudha. Kan eegi seenaa dubbisuu barbaaddanii Church and State in Ethiopia jedha Profeesar Taddasee Tammiraat kitaaba inni barreessu dubbisa. Seenaa bataskaana irra isinitti himaa jira. Doktiriini bataskaana ammoo seenaa sun keessallee barreeffamuu yoo baate waan beeku irra isinitti himaa. Amma bataskaanii Tigraay waan kana akka malee karaa cimaa ta'een falmee jira. Kunin warra Sinodoosii Amaaraatii fi qormaata guddaa ta'uu deema. Barnoota doktiriinii amantii suniyyuu barnoota isaayyuu raadikaalii kan jijjiiruu danda'u jechuudha. Murtiin dhugaa kan jiru nuudha. Zemembere kamidha? Kasette Birhaan. Abbaa Salaamaa. Membere Salaamaa Kasette Birhaan. Kasaate Birhaan. Kasaate Birhaan. Membere Salaamaa Kasaate Birhaan jedhanii dhaabbatanii jiranii muudamiinsallee Phaaphaasota hedduu fi kennanii jiran. Yoomi kennanii? Baatii caamsaa 6 bara 2023 muudamiinsa hedduu kennanii jiranii haga ammaan tana garuu warri Sinodoosii Amaaraa dhimma kana irratti afaan qabatanii jiranii ship zip ta'anii jiran hin iyyine hin wacne ka Tigraay maaliif warri hin iyyisiifne maaliif hin waccisiifne maaliif namni yaaddan demsiriin hin jiru demsiriin dinagdee hin jiru demsiriin dinagdee hin jiru demsiriin maallaqaa hin jiru demsiriin saamichaa hin jiru. Kanaaf waan taateef Tigraay kun dubbatamaa hin jiru. Tigraay kun akka kaawwanniitu qeeqamaa hin jiru akka Oromiyaatti gaafa Oromiyaa lafattuu socho'ee Oromiyaa muudamiinsa qofa gaaddisa Sinodoosii jalattu membarii paatriyaarkiin kennin Abune Maatiyaasii teessoon isaa membara Teklaa Hayimaanootiidha. Muudamiinsi isaa hundayyuu simatanii achi jalattuu kennan. Ortodoksii Tawaahidoodha. Barnootii kenni kan qanoona bataskaana hin cabsine, dogma bataskaana hin cabsine, barnooti bataskaana hin cabsine, waa tokko hin diigne, aangoo keessaniif beekamtii kennine, ofiin of bulchuu, administreetiif gaafii tahee bulchiinsi gaarii babal'isu, nama afaan beekuun tajaajille, wangalaa babal'isne, holiyyee baddee tiksee gaarii itti godhuu fi muudamiinsa kenni kadhatan. Garuu namni abbaa kana warra dhagaa hin jiru. Wacanii lafattuu socho'ee ortodoksii maalii taatee bataskaanii diigame biyyatti diigamte arroo jedhanii iyyan. Ka Tigraay ammaan tana in a very radical way bataskaana ka jijjiiru murtiin murtaa'e namni abbaa kana jedhee iyyuu wacuu hin jiru. Walitti araarsadanii kadhachaa jiran. Argitanii double standard siyaasaa rakkoo risoorsii akka taate. Gondareen paatriyaarkii gaafa uumatte namni dubbatee hin jiru. Goojjameen paatriyaarkii godhannaa jettee gaafa fincilte bataskaan jalatti hin bulan yaamicha godhaa turan. Isaantu godhaa turan. Warri Oromoo karaa seera qabeessa ta'anii aangoo nama nu tajaajilu nu muudaa gaafadhaan lafattu socho'e. Amma warri Tigraay kunini walgahii borii irratti yaamamanii dubbachuu deemammoo hin deemanin kullee waan biraati daaluu deemu. Warri Tigraay kun bakka bu'ummaa qabaachuu deemanii maal jennaan paatriyaarkonni Tigraay jiran kunini miseensa Sinodoosiitidha. Yaamamanii jiranii garuu isaan kanaan dura yaamamiinsi warra waraanni Tigraayittuu geggeeffameen walittu qabatee hariiroon Ortodoksii Itoophiyaa Tawaahidoo wajjin qabnu citee jira jedhanii amananii hin dhufnu jedhanii ammallee ni dhufammoo hin dhufaniin waan biraati. Garuu mataan bowwoonni Sinodoosii mataan bowwoonni warra Amaaraa achi keessa jiru ka warra Moo'aa Ambessaa yookaan ammoo Moo'aa maal jedhansi maqaa warra Maahibara Qidduusaan Moo'aa Maahibar የኦርቶዶክሶች ጎልማሳ ማህበር warra akkas akkasitti guruppiin kun cuftinuu olaantummaa Amaaraatiif warra socho'u.
Mo'aa ofiin jedhani, maahibara Qiddisaan ofiin jedhani, golmaasota jedhani waan Oromoo deebii tokko akka argatan barbaadani wangalii afaan Oromootiin babal'ate kiristaanii akka baay'atullee dantaa takka hin qaban. Maal jennaa warri damsirii qabeenya galiin isaan barbaadan qabeenyi bataskaanaa dhuunfachuu barbaadan malee wangala babal'isu, kiristaanummaa babal'isu, hooliyyee baddi deebisu dantaa takka hin qaban jechuudha. Wanni nu argaa jirru kanattu jira. Sinodoosiin bor murtii cimaa murteessuu deema. Falmiin bataskaanallee deebitee dhootee terenyoonni akkas godhanii bataskaan akkasii fudhatanii akkasii jedhanii waan kanallee eegaa. Duulii guddaan Abune Saawuros Faaralleetti warra Oromoo irra geggeeffamuu danda'a. Wal dhabilleen deebi'ee dhalachuu danda'a. Ammumaan tanaayyuu duula olola kamiidiyaa jalqabanii jiran. Ammumaan tanaayyuu duula bananii jiran. Duuli isaan banan ammumaan tana ka Tigraahii dhiisanii, ka waan biraa dhiisanii, ka Oromoo irrattuyyuu xiyyeeffatanii akka malee duula guddaa banaa jiranii waan taateef waan gos kana eega maahibara Qiddisaan ሞዓ ተዋሂዶ ጴጥሮሳውያን የጎልማሶች ድርጅት ወረ ጀደማን ማቃ ኢሳኒ ማህበረ ቅዱሳን ሞዓ ተዋሂዶ ወሩ ፍንጀር ወሪ አማራት ይኩን ሞዓ ተዋሂዶ ጴጥሮሳውያን የቹን ጴጥሮስን ቤተን የቹን ፒተር ከመቃን ሲሞን ኦካን ሳይመን ቱሬ ዳካ በተስካኒ ራቲ ሁንዴሱ ታዬ ፍለዴ ከወንገለ ከሰቱ ጀዳምሰን የጎልማሳ ድርጅቶች ደማኒ ጋሬን ኩንጭፍትኑ ጋሬ ሲያሳ አማራ በተስካን ከሰት እንደማኒ warri suni jechuun dargi iseeppa yaappa warri ture gaafa jechuun hadigeen dhufe even gaafa dargeen jiru bataskaana caasaa bataskaana keessanii ideoloojii isaanii ka siyaasa Itoophiyaa ittiin gaggeeffatan warra turan jechuudha.